Kama bara kanaa hoolaalle miiliyoona 55 fi dhiyeessii qorichaa fooyyessuudhaaf abbaa warraa gara 60,575 ta'u miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa gochuu dandeenye jira. Hanga qarshii 200,000dhaan yaalamee faayinaansii keenya fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Hawaasa tajaajiluudhaaf kan yeroo kamuu caalaa of kennanii yeroo itti hojjechaa jiranidha. Maqaan koo Sultaan Hussein jedhama. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti. Egaa akka sektara fayyaatitti waliigaltee idil addunyaa biyyi teenya biyyoottan addunyaa wajjin goote faanaallee tajaajila fayyaa lammii hundaaf dhaqqabamaa ni goona jedhee dhaabbanni fayyaa addunyaa qabate qabatama biyya keenyaatiin illee milkeessuudhaaf mootummaan qixa sirrii ta'een qabatee hojjechaa jira. Waliigaltee kana dhugoomsuudhaaf milkeessuudhaaf tajaajila fayyaa lammii hunda biraan dhaqqabamaa gochuudhaaf akka sagantaatitti bocamee kan qabamee jiru inshuraansii fayyaa hawaasaa waliin gahinsa inshuraansii fayyaa hawaasaa kana milkeessuudha. Jiraataan magaalaa hundi jiraataan biyyaa hundi miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uudhaan yaaddoo baasii olaanaa yeroo yeroodhaan baasu qisaasama dinagdee raafama dinagdee sadarkaa abbaa warraatitti dhufuu malu hir'isuun kan ittiin danda'amu gaafa lammiin hundi jiraataan abbaa warraa hundi miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'edha jedhamee sadarkaa paarlaamaatitti dhiyaatee lammiin jiraataan abbaa warraa biyyattii hundi miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa akka ta'u labsiidhaan ifoomee jira jecha. Kana faana qabatan magaalaa keenyaatiin bara 2011 inshuraansiin fayyaa hawaasaa hojiirra oolee labsame yeroo sanirraa kaasee barabaratti raawwii olaanaa galmeessuudhaan jiraataan karoorri kenname hundi dhibbentaadhaan milkaa'uudhaan magaalichi sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaadhaan magaalaa adda duree moodeel akka ta'uu danda'u gochuun danda'amee jira. Beekamtiiwwan adda addaa barabaratti argachaa dhufuun danda'amee jira. Hanga magaalli keenya gurmaa'insa haaraadhaan Metropolitan City jedhamtee magaalaa Adaamaa fi Bishooftuu faana hundooftee irraallee bara darbe bara 2016 gurmaa'insa haaraadhaan karoora abbaa warraa 70,274 ta'u nuuf kenname dhibbentaa 100 raawwachuudhaan magaalli keenya hojii inshuraansiidhaan adda duree fakkeenya gaarii akka taatu gochuun danda'amee jira. Inshuraansii hojiirra oolchuu keenyaan hawaasni yaaddoo baasii mallaqaa dhibeedhaaf baasuu irraa baraaramuu danda'ee jira. Dhukkubsataan dhibee sukkaaraa dhibeewwan kiroonik jennu yeroo dheeraa namarratti turu qaban haragalfannaa argachuu danda'anii jiran dhugaa dubbachuudha. Sagantaan kun sagantaa eebbifamaa badhaafamaa ta'uu hawaasni badhaan jiraataan magaalichaa ragaa bahuu danda'ee jira. Asii hanga Xuqur Ambassaatitti deemamee namni tokko hanga qarshii 200,000dhaan yaalamee baasii tokko malee yaaddoo baasii dhibeedhaaf, qorannoodhaaf, qorichaaf taasisuudhaan walaba ta'ee fayyuu danda'ee jira. Oomishaaf oomishtummaa keessatti hirmaatee dinagdee isaa fooyyessuu dhufuu danda'ee jira. Kana faana sektarri fayyaayyuu sektara galataa akka ta'u sagantaan taasisee jira sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaa. Bara kanas bara 2017 kanatti abbaa warraa gara 70,000 ta'u miseensa inshuraansii hin goone jennee ammajjii irratti labsamee hojiitti seennee almost muddee irratti labsamee hojiitti seennee hanga yoonatti abbaa warraa gara 60,575 ta'u
miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa gochuu dandeenya jira. Qorannaa waliigalaa gaafa laallu dhibbentaa 95 raawwachuu dandeenya jira. Hanga 30titti dhibbentaa 100 ol raawwannee magaala keenya magaala hojii inshuraansii fayyaatiin giddugala muuxannoo gaarii akka ta'uu dandeessu. Bara darbellee muuxannoo magaalota guutuu Oromiyaa keessa jiraniif muuxannoo dabarsinee ture. Muuxannoon sun ammallee cimee akka itti fufu magaalli Shaashamannee giddugala turizimii fayyaa hawaasaa akka taatu, giddugala turizimii kibba bahaa Oromiyaa akka taatu hojiin ciccinee cichoominaan hojjechaa jiru ammallee milkeessaa kan jiru ta'uu isaati. Kana keessatti hooggansa olaanaan magaalaa hojiin inshuraansii hojii dantaa paartii fi mootummaati jedhee hooggansa olaanaan qabatee hooggansi kutaa magaalaa fi aanaa hanga sadarkaa gooxiititti karaa baay'ee qindaa'aa ta'een gurmaa'insi mootummaa fi paartii keenyaa qabatee hojii hojjeteen parsantaa kanarra gahuun danda'amee jira. Kana keessatti gahee maatii seektara fayyaa waliin gahinsa waraqaa eenyummaa kenna tajaajila qulqullina qabuu fi si'aataa ta'e hawaasa biraa dhaqqabamaa gochuudhaaf dhiyeessii qorichaa fooyyessuudhaaf simannaa gaariidhaan fuula gaariidhaan hawaasa tajaajiluudhaaf kan yeroo kamuu caalaa of kennanii yeroo itti hojjechaa jiranidha. Qaamoleen kunniin maatii seektara fayyaa fi qaamoleen hooggansi sadarkaadhaan jiru caasaan mootummaa sadarkaadhaan jiru jiraataan magaalaa keenyaa galata guddaa qaba jechaadha. Galata guddaa qaba. Sagantaa kana akka bu'uura cimaa qabaatu taasisuu keessatti gahee olaanaa kan taphataa turan ta'uu isaati. Kana qofaa miti inshuraansiin fayyaa sirna faayinaansii keenya fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Hawaasa irraa mallaqa sassaabanii baankii keessa akka turuu danda'u, achi hawaasni akka itti deeggaramuu danda'u, fayyadamuu danda'u taasisuu keessatti gahee olaanaa fiduu danda'ee jira. Faayinanshaal kiraayisisii akka biyyaatti itti mudachuu malu, akka magaalaatti mudachuu malu, raafama dinagdee gama mallaqaatiin dhufuu malu qolachuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kan bara kanaa hoolaalle miiliyoona 55 fi 300 fi 98 fi 367 hawaasa irraa sassaabamee baankii galuu danda'ee jira. Inni kun injifannoo guddaa, milkaa'ina guddaa. Kanaaf hojiilee ammallee hafan, hojiilee gama qulqulleessanii keessaa bahuu, mallaqa hafe funaananii gara baankiitti akka galu taasisuu, kenniinsa waraqaa eenyummaa guutumatti dhibbentaa dhibbaan milkeessuu, nagahee dhimma hojii kanaatiif bahe duguganii galchuu fi qulqullinaa fi dhaqqabummaa kenniinsa tajaajila fayyaa gama hundaan jiru, roga hundaan jiru. Laaboraatooriin keenya cimaa akka ta'u, imeejing sarviisiin cimaa akka ta'u, ogeeyyii olaanoo karaa guutuu ta'een gajjedhanii gara laafummaadhaan tajaajila baay'ee fooyyee itti quufinsa hawaasa keenyaa milkeessuu danda'u. Akka kennuu danda'an ciccinee akka seektara fayyaatitti qabannee yeroo nu hafu keessatti kan irratti hojjennu ta'uu gamanumaan ifoomsuu barbaada. Jijjiirama hanga yoonaa dhufee fi milkaa'ina hanga yoonaa dhufeef maqaa kootii fi maqaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaatiin galata galchuu barbaada.